eekamsa dhufu jalaa lubbuu kee oolfadhu kunoo dhufaa jiraami guyyaan akka abiddaa gaafanni waaqayyoo ulfina mul'atu qaanitti akkan galleefi nama komaa diddaa gaafas eenyullee namaan oolchuu murtii qabaatanii siin jiru warra sattamanee saaf jiraateefi gaafas Yesuus hidhamee turu gaafas eenyullee namaan oolchuu murtii qabaatanii siin jiru warra sattamanee saaf jiraateefi gaafas Yesuus hidhamee turu kottuu Yesuus waama maaloo hindidiin yaa namaa nisi jaalata nagaa si laata baqaan maadugaa sarraa argata nisi jaalata nagaa si laata baqaan maadugaa sarraa argata hattu nufuushetu bekee namni mana sanekata hamma isheen qottee olliixuutti eenyutu rafee of gata akkasuma dhumni gooftaa utuu namni itti yaadini akka tasaatti irraa ba'a utuu namni quba hin qabini akkan darbaatamne dukkana du'aatti yeroo ammaa qabdu ilaalin qoosaatti ibsaa keessa dhaale yeroon qabsiifadhu yaada foonii isii gooftaa filadhu gooftaan dafee dhufaa gatii hundaa batee yoo sakkan wawwaanne nyaata adinaatate namni addunyaarraa lamaan jiraatu erga du'ees qalbiin diddirraatu Yesuusitti amanii du'isi nyaatu hawwiin biyya lafaa kun hin guutu foonnis nagaa jedheen balfaatu keessa baqadhu gara safuutu guyyaan fayyinaa har'aa maaliif borii dabarsita sagaleessa yemmuu dhageessu maaf laphee kee jabeessita kunoonni ulaarraa dhaabattee balbalichaan rurrukuta tole jettee yotti bantee isaa wajjin maddiitti nyaata Yesuus jireenya du'a nama oolcha kan isaan amanne dhumni isaa biddicha karaa isaa qofaanii karaan abbaat geessu yaafii sattoof kennee keessi kee murteessu biyyi lafaa kuni sobeessi sosobaa Kristos duwwaatu jireenya qaba namni addunyaarraa lamaan jiraatu erga du'ees qalbiin diddirraatu Yesuusitti amanii du'isi nyaatu hawwiin biyya lafaa kun hin guutu foonnis nagaa jedheen balfaatu
kadhu garasa kootu kottu Yesus wama malo hendidin ya nama nisi jalata nagasirata bakana duga sarra